Website ajaa'ibaa tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Wanna tokko hojii tokkoon hojjettanii daataa keessan yookiin wifi keessan yogguu bantan birrii direct isinii gara ishiin kun ifuu qabdii gubbaarra ishiin jirtu. Yeroo hundumaa intarneet annaa bantan ishee ilaaluu qabdu. Share kan jettu kun yoo badde on gochuu qabdu. Argitanii akkatti dhufu gubbaarratti akkanatti dhufa jechuudha. Disable battery saving inni jedhus kunis on ta'uu qaba. Kunis on ta'uu qaba jechuudha. On hin taane taanaan run isiniin godhu. Lamaanuu on ta'uu isaan edda mirkaneeffattanii booda yoo dinkata maybe isin jalaa of ta'e kanaan on gootu jechuudha. Kanaaf on ta'eera akkanatti hojjettu. Intarneeta bantu achii kan aktiif gochuudha. Intarneeta keessan fayyadamtonni birrii isiniin akka amma fakkeenyaaf first request payment method payoutii isaa isinitti agarsiisa. Itoophiyaa keessatti isin hojjeta. Warri PayPaliitiin baafachuu dandeessan karaa PayPalii baafattu. Warri Bitcoiniin ta'e Bitcoiniin Itoophiyaa keessatti Bitcoiniin qofa hojjetanatti fakkaata. Itti walumaan ilaalla. Payment methodii kanannaa finnu biyya nu filachiisa jechuudha. Itoophiyaa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa jiraachuu Itoophiyaa jennee yoo tuqnu karaa Bitcoinii qofaan birrii kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Itoophiyaa keessa yoo taane fakkeenyaaf PayPal akkaawuntii warri qabdan immoo karaa PayPal yoo fudhachuu barbaadan United States irratti gootu
United Statein karaa waan viizaatiin direct viizaa isinii erguu danda'a. PayPal hin dandeessu, Bitcoin hin dandeessu. Itti fayyadama hojii salphaa baay'ee salphaadha. Wantoota akkasii yoo barbaaddu ta'e yookiin immoo akka isinii hojjetamu barbaaddu taanaan komentii irratti naaf ibsaa isiniin hojjedha. Galatooma waan na daawwattaniif.